Mucaa waaqayyoo kan nama taasisu obboleessa koo obboleettii koo waa'ee waaqayyoo dhaga'uu miti. Isan mootuu ta'ee lallabe kan nutti lallabame fuudhee ulaan waaqaa sadaffaatti isa Phaawulos jedhu iska soosteenyaa samayaa ichaale achitti nu guddisa ture. Dubbiin isaa isa rabeetu simannaarra jira. Yaadattuu laata Kiristoos Yesuus mana Simoon gaafa dhaqe. Keessummaa mana eenyu dhaqe? Mana Simoon dhaqe. Kan simate garuu eenyu? Simoon osoo hin taane dubartii sana isa simate. Yesuus inni dubbisa lakkoofsa 12. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 12 dubbisa. Lakkoofsa 12. Hamma isa simataniif immoo ijoollee waaqayyoo akka ta'aniif aboon isaaniif kenne. Irra deebi'a. Hamma eenyuun hamma maal ta'aniif? Hamma isa simataniif immoo ijoollee waaqayyoo akka ta'aniif aboo isaaniif kenne. Isaanis warra maqaa isaatti amananidha. Isaan kun waaqayyotti dhalatani malee dhiigaaf yookiis foonitti yookiis fedha dhiiraaf dubartiitti dhalatani mitidha. Ini galera? Newborn Christian yookiis immoo Kiristaana lammaffaa dhalate gaafa jennu Kristos Yesuusin fayyisaa dhuunfaa kee gootee fudhachuu duwwaa miti laatan jabdhaas Kristos Yesuusin fayyisaa dhuunfaa gootee fudhachuu duwwaa utuu hin taane beyond that waaqayyoon gaafa simattu nama keessummaa garaasaarraa simatu kulaalame keessummaa eegdan keessummaa namni mucaa garumsiftanii beektan keessummaa soddaa keessa yookiis keessummaa kabajaa ta'u gaafa simattan attamitti simattu keessummaa aadaan Oromoo fakkeenya gaarii gaarratti. Wanta ofii waggaatti argee nyaachuu hin dandeenye qopheessaaf keessummaa kana. Right? Wanta jireenya irratti ofii isaatii gochuu hin dandeenye wanta expensive ta'e qopheessa. Iddoo gaarii qopheessaa fi manni sirriitti qullaa wanti nuti wal qixxaata wanti nuti wal qixxaate maal godhu keessummaa simatu. The same case is true. Ergaan silaa waaqayyotti dubbachaa ture tokko kana. Waaqayyoon keessa keenya qulleessinee waan hundumaa wal qixxeessinee akkuma fiizikaali keessummaa simannu sanatti ayyaana waaqayyoo simanneerraa deen ati mucaa waaqayyooti. Isin galee namni maal godha sitti fakkaata beektu maaliifan kana jala muree hasaara beektu waldaa dhuftaa hin kadhattaa hin faarfattaa sitti lallabamaa hin ilchitee haleluuyaa jettee gammaddee raajii duu sitti raajamee hin galta. Sababii maal godha beektu sanumaati. Let me show you warra sila jalqabe. Namoota gaafa ilaa kunoo iddoo akkasitti maqaa waaman jalla warra maqaa waaman barbaachuuf fiigan galee jechuu qofti dhugaa gaaffiin isaa dhugaatti kun waaqayyo biraati kun waaqayyo biraa miti jechuudha malee waaqayyo hin godhan waaqayyo biraa taanaan gaariidha. Haa ta'u iyyuu malee waaqayyo biraa yoo ta'e iyyuu waaqayyo biraa yoo ta'e iyyuu kan si fayyisu ergaa sitti na dubbatame miti. Raajiin waaqayyoo namni mul'ata waaqayyoo sitti muhamuu waaqayyo isaaf qoode wanta waaqayyo itti argisiise sitti maa jira gaafa sitti immoo ilaa waaqayyo kana si gochuuf jira jabaadhu achi bira ga'uudhaaf jabaadhu siin jechaa jira si qulleessaa jira malee prescription drug miti. People are taking it as a painkiller. Siniin galle. I'll show you. Mataan gaafa isin dhukkubu yookaan isin immoo gaafa rakkatanii faarmaasiidhaan maal godhu? Painkiller sana fudhanne. Isa booddee wanta qoricha sana fudhannee fi qorichi sun akka hojjetuu fi jilbeeffannee kadhachuu barbaachisa. Soomaaf sagaduu barbaachisa. Wangeelatti dubbisuu barbaachisa. Faarfannaa lama barbaachisa. Seexaneffachuu barbaachisa. By the moment qoricha liqimsitee si dhiisa. Qoricha maal keessa booddee maal goote? Isa booddee hin gattamne. Mana keenyaan keewwanna keessan hin beekatu. Kiniini milqaatii tokko bitteetu ija lamarraa liqimsee booddee hin gattaa. Hin keewwatta. Yoom immoo barbaadda? Gaafa deebi'ee mataan si dhukkubu akkas godha namni waldaa dhufee ergaa fudhatee galee cubbuma isaa hafatee keessa ciisa. Waldaa dhufee raajiin itti raajamee sagalee waaqayyoo dhagayeetu galee akka bildiribsiitti cubbuu uffatee keessa ciisa. Hammeenyuma isaatti itti fufa, sobuu isaa itti fufa, waliin dhahuu isaa itti fufa, nama gargar baasuu itti fufa, nama waliin dhahuu itti fufa, sabaaf sabaan daan baasuu itti fufa. Waaqayyo isa biratti hojjechaa hin jiru. Warri waaqayyoon simatan akkas miti.
yeroo itti keessummaa simatte keessummichee gamana kee galee kaatee keessummaa kanaa fi dafaa kanaa itti miti. Miti keessummaa gugguufta miti baqqala. Akkasi keessummaa tokko mana kee keessa jiraannaan keessummaa sanaaf dhimmita. Amala sila qabdullee keessummaa sanaa jettee hin dhiista. Gaaf tokko ijoollee warra yeroo kooleejii ture warra kooleejii wajjin jiranii fiildi tirippii deemne makiinaa kooti. Fakkeenya koo waan isa dhageenyu ture. Fiildi tirippii deemna gaafa jennu eenyu turaa ejjinu kennaan I offered. Na wajjin deemuu dandeessu hamma nama 5 caalaan ta'e malee deemu. Okay. Waan nama dhisitti waan dhaggeeffadhaa. Kan inni takka makiinaa miicee hin beekin alaaf keessa inni teer godhe makiinaa miicee. Hallelujah! Kiristoos Yesuusin jireenya keetti gaafa simattu alaaf keessa kee miicitee qulleessu qabda. Waaqayyoon simachuun isa kana. Isa sila hin beekne dhaabda. Isa duwwaa miti. For the first time, bless you. Faarfannaa afaan Oromoo fi Amaariffaan keessaa baaseen faarfannaa Ingiliffaan barbaadutti ga'e. Hin qabuun ture. Deemeeni nama kadhachuutti ga'e. Gaafa bira ga'u shanan isaanii iyyuu warra waa'ee Waaqayyoo dhaggeeffatan miti. Reediyoo irra kaa'eef. Inni dhabeen arganne kaasatti faarfannaa. Reefuu biyya dhufaa gara ji'a jaata akkasii kooleejiin jira. Faarfannaa gaafa namoo reediyoo FM waan akkasii wayii irra kaa'eef FM 95.1 waan ta'u jira waa kan chaanalii kan kiristiyaana achirra kaa'eef. Ani yoo kiristiyaana jirtu gayyeessa isa booddee ingilizii nyaamuun dandeenye waa'ee waaqayyoo itti maan dhannee itti maagalle garuu maaliin godhee waan kanaan dura hin godhinani gochuu jalqabe. Waan kanaan dura godhu immoo nan dhaabe. Kanaan dura Amaariffaan dhaggeeffadha. Amaariffaan dhaabe. Kanaan dura makiinaan miice. Kanaan dura hitii isaa kan barbaadetti ajjeestii godha. Amma isaanii gaafachuu tan ga'e. Isa kamtu siniif gaariidha. Yoo barbaadan ol kaasaa, yoo barbaadan gadi qabaa. Keessummaa koo gammachiisuudhaaf. The same case is true. Ayyaana Waaqayyoo simachuudhaaf, jireenya Waaqayyoo keessa deddeebi'uudhaaf, eebba Waaqayyoo argachuudhaaf, Waaqayyoo wajjin harka wal qabattee adeemuudhaaf, Waaqayyoon simachuu danda'uu qabda. Waldaa dhufuudhu waaqatii hin qabu. Waaqayyoon hin simanne taanaan gaafa Waaqayyoon simattu wanta Waaqayyoof hin taane ofirra calaasta. Ameen. Gaafa Waaqayyoon simattu wanta Waaqayyoof ta'u immoo hin galfatta. Ameen. Yeroo sana sagaleen Waaqayyoo lafa bu'u. Hin ta'a jennaan hin ta'a. Ameen. Hin ta'u immoo jiru. Kanaaf gaa namoonni maa jiru torba gaafa lallabanii kiristaana gaafa ta'anii ol ka'aaf gad deebi'aan hin jiru jechuu miti. Wanti nuti namaaf mijaa'aa jechuu miti. Bu'aa bahiin jira. Amaariffaa maal jedhu algaa balgaa ayidallam ክርስትና አይደለም yes it is algaa balgaa አይደለም garuu waan tokkotu jira sentimo algaa balgaa እግዚአብሔር ያደርጋል አሜን አሜን galanni waaqayyoo fayyadu kanaaf egaa warra kamitu ijoollee waaqayyooti warra waaqayyoon simatan warra isa simataniif hundumtu mucaa waaqayyooti sagalee waaqayyoo kan irraanfatina warra isa simataniif Ega mucaa waaqayyoo taate, ega waaqayyoo akka isaarratti siqrite, ega kana hundumaa beekte. Very simple. Eenyu tamani? Waaqayyoo tamani. Kanaafitu jireenya keessa naa rifadhaadha. Har'a maal gochaa jira beektu isin galanii? Isin galanii dhufnee wanta hojjaa. Put it this way. Yeroo man kooleejii turu sana waan tokko si dabala. Kompiitara tokko baay'ee na rakkise. Kompiitara tokko ittiin qaba na rakkise kompiitara. Akka vaayirasii itti gala. Diliitii godha, faayilii koraatti godha, faayilii koraatti teekiliinii gochuu gaafa dandamu, faayilii itti diliitii godha. Itti kaa hin arginu. Gaaf tokko yaan tokko hin arginu. Kooleejii IT departmentii dhaqeetanii kompiitara kan sooftiweerii isaa qabdu hin qabnaa jedhu. Maaliif naan jennaan kompiitara koo haadha isaa riiproogiraam gochuu. Haaleluyyaa. Riiproogiraam gochuu barbaadanii jedhu. Maaliif naan na rakkise faayiliin hundumtu koraatti ta'e Dengan program itu, kalau kita jangan cover ni, margoram itu, everything, wipe out kan itu, dengan hara telur nak, newborn Christian, dicunak kasih, jirenya wakai orang wipe out, hamake, wipe out, jangan ke, wipe out, min barte, wipe out, terbener terbaca di pada itu, setan ni karena itu ni, bawa orang si ambil sukin bijal kabah. Yoo si ari'achuudhaaf karaa waaqayyoo irra kan deemne gochuu ta'e gaafa garuu cimina kee argee karaa ittiin kanas koo dhabu bifa inni ittiin jiratu waan dhabeetu sila barmeetii aan waaqa fuuldura irraa si hambisuu jedheetu isa kan fakkaatu maangaadhaa fidee asii kenna. Jaallattu qaba.
Kanaafi bilbilii isee irraa ilaalteetu blessing isa fuuldura kee jirurraa si dhaaba jechuudha. Kun akka hin taanee fi everything waaqayyoof kan hin taane wipe out. Yeroo sana maal ta'a beektu wanta ati waggaatti hin arganne guyyaatti argatta. Wanta ati waggaa kudhanitti pilaanii itti baafatte guyyaa kudhan gidduutti raawwata. Waaqayyo hin dubbata. Inni waaqayyo dubbate kan inni raawwatu yeroo isaa gabaabsuuf dheeressuun harka keessa jira. Harka koo keessa jira. Waaqa kanatti nu argaa. Kanaaf egaa eewtamani. Waaqayyo tamani. Waaqayyo itti gaafa amantu maal gocha maal eewti namanii isaa rabitu faakti itti namanin haala naannaa keetti namanin seenaatti namanin bu'aa bayiitti namanin isa reediyoo irraa dhageessutti namanin isa tiivii irraa ilaalamutti namanin isa obboleessi keessi bukkeenaa ta'etti namanin ati obboleessa keessa namiti kan kee kasa kan saa miti kan kee kan saanii miti Waaqoo si duukaa jira taanaan ati mucaa waaqayyoo taanaan waaqoo duukaa sitti dubbate taanaan ati waaqayyoof tof kennite taanaan ati waaqayyoon simattee taanaan ati mucaa waaqayyooti. Mucaan waaqayyoo immoo harka waaqayyoo keessaa jiraata. Mucaan waaqayyoo immoo akka waaqayyooti. Mucaan waaqayyoo immoo yaada waaqayyoo qaba. Mucaan waaqayyoo haasaa waaqayyooti. Adeemsi mucaa waaqayyoo adeemsa waaqayyooti. Waaqayyo taman. Isiniin galle waaqayyo taman. Eeshi randee waaqayyo duwwaa taman. That's right. Waaqayyo duwwaa taman. Amma kana kon samana maal godhu waaqayyo samaneetu faaktitti samana. Waaqayyo tamaneera faaktitti immoo amana. Waaqayyo tamaneetu immoo haala mulaalee haalatti immoo amana. Gara sagalee waaqayyo duwwaa tamanii haalatti namanini. Ermiyaas na kasih dewa kayo. Raja Ermiyaas boqonnaa kudha torbarra lakkoofsa 7 yoo ilaalle garuu Ermiyaas taasaa waaqayyo. Ilaalee Ermiyaas na dhaggeeffadhu mucaa koo garuu namni ana waaqayyotti amanu utuu achirratti dhaabee rakkoo qabu ture. Koomaatu jira. Irra deebi'a. Ilaalee Ermiyaas garuu namni ana waaqayyotti amanu koomaa ana duwwaattis kan of kennu ilaa. Ana duwwaattis kan of kennu hagammadu. Haalli isaan qabu waan ta'eef. Haalaan hin daangeffamu waan ta'eef. Siiziniin isaan qabu waan ta'eef. Bonaaf gannan qabu. Waaqayyotti gaafa amantu isa duwwaatti gaafa of kennitu. Waaqayyotti gaafa amantu isa duwwaatti gaafa of laattu. Haalli sin daangessu. Siiziniin sin daangessu. Jireenyi sin daangessu. Argachuun dhabuun sin daangessu. Barachuun dhiisuun sin daangessu. Namoota bileedarii ta'an baay'ee olaaltanii warra baratan miti. College dropout itu ada berbelian tanya. Lakop sedih tu hidup besar. Namnya kasihala. Akamu kaya abishan karkara abame. Bagi Ermias pokoknya perlu terbaran hidup besar. Ermias sudah terbaran. Raja Ermias pokoknya perlu terbaran. Lakop sudah bahasa sedih. Lakop sedih tu lakukan. Namnya kasih nama kami. Nam dua kayut. Amane. Wakayut dua temo. Of Ken. Nam waaqayyo tamane waaqayyo duwwaatti immoo of kennu isatti galuuf dhiisu nama akkamiitidha. Namni akkasii akka muka yaa'aa bishaan qarqara dhaabame. Waa'ee yaa'aa bishaan qarqaraa jira. Yeroo siizinii handeemanii bishaan yeroo tokko bokkaa jira yeroo tokko bokkaa jira. Yeroo tokko aduun jira yeroo tokko aduun hin jiru. Yaa immoo biyya kana immoo kennataan siizinii afurtu jira. Yeroo qorraatu jira yeroo baala godhatu qaba yeroo baala irraa harca'u qaba. Yeroo deebi'ee waan mukii waan hubataa fakkaate takka gaafa Ameerikaaf ta'e nagarree mukii gaafa for the first time, mereka kata, wanta abid dulu bayar bisnis makan ni muka kata, irola kasih jara, garu akka muka ya abishan karkara abameti, hidde isa gara bishanitti ya fatuti, mukichi yomu ufu sodatu, mukichi hoiya murufu, I'm sorry, sodatu, yero hunda lalisa, samsan isa yaaddesu. Yeroo ija hin godhata. Yeroo waaqayyotti amantu, waaqayyotti amanuu duwwaa miti, waaqayyotti of kennitu obboleessa koo obboleettii koo. Haalatti of hin kennini, waaqayyotti isa mandatti of kennita. Jireenyatti miti, waaqayyotti garuu of kennitu.
Isa namni sitti himutti miti. Yeroo Waaqayyo of kennitu. Isa namni siin jedhutti miti. Nama tokko dhufeetu bo'o. Nama hin taatu siin jedha. Gatii hin qabdu siin jedha. By the way, Waaqayyo of kennu jechuun stop comparing yourself with someone else. Sini galee akkamitti isin ibsuudha. Let's say waldaa kana keessaa nama jilbeenfatee Waaqayyoon kadhatu jenna. Fakkeenya gaarii. Nama jilbeenfatee Waaqayyoon kadhatu jiruu jenna. Kanaaf ati torbanitti al tokko jilbeenfattee kadhatta. Ati aandeenyaa taate mee waldicha keessa akka Waaqayyo siin qoodetti garuu ati nama Waaqayyo jettee of madaaluu hin dandeessu maaliifi torbanitti al tokkotti jilbeenfattee kadhatte waan ta'eef. Garuu warra kaan hojii kompeer gaafa taatu lafa maanni jecha Oromoo keessa jira lafa gogoon baay'atu isa ol jedhee deemutu qaana'aa jecha akkasii miti. Kanaaf namaan kompeer of hin godhin gaarummaattis haa ta'u gadhummaattis haa ta'u ciminattis haa ta'u dadhabiis haa ta'u laafachuu haa ta'u jabaachuu haa ta'u namaan kompeer of hin godhin.